السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو خبرتو في هردفتو يوتيوب channel أبدو ميديا أرانتنا هجو لايني تهدو تكتيغا مدنجو تكان اسمي كبدي دفه application خنا هدو سا غرتي دران خكا موني منت جو إرني بيسا تاب سنتي خجو خنا إرتسني فايدما إسني فجتات توري چودا خني في خيسافو كرا بانك أكاونتين كرا كارديتين إسني فكفلان خكا إمي بيسا خنا irratti isiniif hojjetaatiin ture arraantan immoo hojii onlaayinii taniif hedduu tokkotti gammadan je'ee yaadu karaa teeleebirriitii fi akkasumatti baankiileedhaan kaniif isiniif kafalan isiniif qabaddeetiin dhufee jechuudha. Appilikeeshinii keessaafuu haalaa jedhamu hedduu tokko namni ammaan tana irraa fayyadamaa jira. Duraan gartee namni hedduun boolaappii fi poppolaayivii kanarratti gartee deebi'anii hojjetaa turan ammoo poppolaayiviin viidiyoo gartee dura qabdee yoo hojjette malee waan siin hojjenneef akkasumatti boolaappilleen waan gartee maantana isa kanarratti gartee kafaltiidhaanis hin geenye hedduu namni gartee kanarratti xiyyeeffatanii haala kanarratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiranii jechuudha maantan. Appilikeeshiniin haala waan kaaniin gartee isaan adda godhu invite irratti hanga gartee teelerii gartee 8tti namni tokko nama tokko yoo afeeree namni inni afeere kun nama akkasumatti khoonis khaan afeeree akkasii yoo deemanii hanga nama 8tti illee nama sanirraa komishinara harkataa deemaa jechuudha namni tokko. Akkasumatti maasis waan biraatiin kaniif hedduu gartee inni caaluun halkan 24 keessatti torbaan dura poointii 6,600 si kafaluudhaani irraa harkatu dandeessa. Ammoo boolaapp irratti torbaan duraa keessatti yoonii fi gartee maantana hojjettu taate poointii 30,000 wayi irraa wali qabuu dandeessa. Kan ammoo 40,000 wayi irraa wali qabatu dandeessa jechuudha. Akkasumatti maasis chaatii bichaadhaan hojjetu isaati. Akkuma boolaappii kanaa wal fakkaatan chaatii bichaadhaan hojjetu isaati jechuudha. Akkuma maqaa isaatu gartan haala voice chat waan ta'eef chaatii bichaadhaan if dura keessee hojjetu dandeessa. Viidiyoo dirqama fuula kee gartee arkee yoo ashaaraa taate malee fuula kee na dura qabii inni akkasitti na dura taa'e jechuu akka poppolaayifatti dirqama hin qabu jechuudha inni. Akkasumatti maasis kaanii waan addeessa godhu waan ajaa'ibarraa taniif hedduu tokko gartee itti gammadan je'ee yaadu. Namni tokko yoonii fi nama 25 aktiivota gartee linkii isaatiin afeeree linkii teetii yoonii fi namni 25 kaniif seenee hojjetu taate nama 25 kanarraa guyyarraa doolaara gartee tokkoo fi walakkaa guyyarraa deelii sii galaa jechuudha. Nama 25 kanarraa yoonii fi nama 50 kaniif afeertee namni 50 kun hunda kaniif hojjetan kataatu taate nama 50 kanarraa guyyarraa gartee isaanirraa fuudhoo osoo hin ta'in waan nama kana afeertee fi isaanummaan sii kannan jechuu kaampaaniin jara kanarraa muree osoo hin ta'in doolaara 3 guyyarraa sii kannanii jechuudha. Deelii sii galaa jechuudha. Nama 120 yoonii fi gartee afeertee namni 120 linkii teetiin afeeramanii kaniif hojjetan taate sirriitti gartee aktiiv ta'anii hojjetan taate guyyarraa doolaara 16tu siif galaa jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya appilikeeshinii kana irratti xiyyeeffadhaa sirriitti gartee irraa fayyadamaadhaan isiniin ja'a jechuudha. Akkasumatti maasis appilikeeshinii kanarratti akkuma isinuu gartee maantanaa laaltanii gartan kana ammaan tanaa za'aan gartee keessatti antijaa kiliin godhee fudhadhuudhaaniin isinii waraabu jira. Ta gubbaa tanarratti kunoo poointii meeqa gartee akkaniif fudhatan kuma takka akka fudhatan gartee nu garsiisu jira. Asirraa amma poointii 12,000 bichaadhaan qaba. Gizeen fudhadhuu gartee isiniin garsiisaa jechuudha ammaan tana. Asirraa gubbarraa poointii 12,000 kiliin gizeen godhee fudhadhe meeqa akka taatu kunoo 13,000 naa taate jechuudha. Deebiteen maasis yoonii fi nammaasis halkan sadaffaatiin waan kana isinii waraabe gizeen tana fudhadhe meeqa akka naa taatu walumaan laallaa. Tun ammoo 2,000 fudhatu deemaa poointii 2,000 kiliin godhee gizeen fudhadhe ichi gubbatti hanga taate waliin laallaa jechuudha. Tun ammoo ta gubbarraa sun daqiiqaa 120 eegan ta'e booda naa kanan ta gubbaa san tagdii tan ammoo daqiiqaa 60 irratti kunoo 15,000 naa taate jechuudha ammaan tana. Tagdii tunilleen daqiiqaa 120 irratti meeqa naa kanan poointii 2,000 naa kanan jechuudha. Sanarrattis 2,000 naa kananii amma waliin meeqee 17,000 taate deebitee tagdii tanarratti hoo 1,000 takka fudhata meeqa ta'e daqiiqaa 180 zaati 3 turte poointii
kuma takka fudhataa jechuun maasis waan daqiiqaa 180 za'a booda tana waan itti dabalteef jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan appilikeeshiniin kun hedduu takka nama fayyadaa irraa fayyadamaadhaan isiniin ja'a. Mee as zoom godheetiin sirriitti isin garsiisa. Obboleeyyan kiyyaa appilikeeshina kana nama hedduutu gartee irraa fayyadamu jira. Yoo laaltee gartee kaniif paartii keessa seentee halaaltu taate wallaahi ni ajaa'ibda. Nama hedduu takkaatu irraa kooyinii walii qabee gartee eejensii tahee gartee hoostota jala walii qabee hoostota kanallee gizee barumsa barsiisee ichi baasee hojjedhaa ja'anii irraa fayyadamu jira jechuudha. Kutaa lammaffaa itti aansee qabadeetiin isin dhufa.